Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el irra deebiidhaan durataa dhaaba TPLF ta'uudhaan filamane. Korri falmisiisaa torban tokkoof adeemaa ture guyyaa har'aa xumurameera. Gama kaaniin gurmuun pirezidantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayin hoogganamu marii biraas taasisaa ture. Waa'ee kanaatti dhiyeenyaan kan hordofaa ture ammayyuu taana nutti haasa'uudhaaf istuudiyootti argamee jira. Ammayyuu baga nagaadhaan dhufte. Ulfaadhu hirphaa. Mee dura filannoo TPLF irraa eegallu maaltu haaraadha? Keessumaa gartuun Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu korra taa'uusaa dura boordiin filannoo biyyaalessaa beekamtiin kennuufii jedhee ibsee ture. Garuu gartuun kun murtii yookiin immoo yaada boordii filannootti waliin gallee torban tokkoof koree erga taa'aa ture booda guyyaa irraa xumureera. Kanaanis miseensa koree hojii raawwachiiftuu fi koree giddu galaa haaraa filatamaniiru jechuudha. Egaa korra kanarratti pirezidantiin bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddu galaa 17 irratti hin hirmaanne. Korri kun faayidaa buusuu hin qabu seera isin hordofnedhanii qeeqaniiti kan isaan irraa hafanii. Egaa bakka isaan hin jiretti korri taasifame kuni namoota haaraa bakka buuseera. Hooggantoota koree hojii raawwachiiftuu ta'anii kan filamanis adda baafamaniiru. Meenyu akka ta'an dhageenyaa deebinu. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el, Tagadaalay Amaanu'eel Asaffaa, Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el, Amaanu'eel Asaffaa, Fatlaworq Gabra እግዚአብሔር, Liyaa Kaasaa, Taklaay Gabra Madin, Dr. Fissaa Haftatsiyoon, Dr. Abrahaam Takaste, Dr. Radaayi Baraha, akkasumas Dr. Solomoon Kidaanee miseensa koree hojii raawwachiiftuu ta'uun filatamaniiru. Kanneen keessaa durataa dhaaba TPLF ta'uun kan filaman Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elidha. Abbo wonበር ውድብና ኮይኑ ተመሪሱ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። Bakka obbo Geetaachoo Raddaa kan buufaman obbo Amaanu'eel eenyu? Obbo Amaanu'eel Asaffaa jedhamu kan bakka obbo Geetaachoo Raddaa bakka bu'anii jechi koo durataa ittaanaa dhaaba TPLF jechuu kiyya. Hoogganaa biiroo haqaa Tigraay turanii eegasii booda immoo itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa yeroo Tigraayis turanii booda kana harkaa argaa turretti dubbii himaa dhaaba TPLF ta'uun tajaajilaa jiru. Egaa koraadhaa irratti akka agarree taanaan durataa ittaanaa dhaaba TPLF ta'uun filatamaniiru. Dhimmi kun gara waraanaatti deemuu danda'a? Maaltu mudachuu danda'a? Si'achi waan mudatu danda'u kan jedhanii dubbachuun nama dhibaa. Garuu muddamatu jira hawaasa keessasii naannoo Tigraay keessasii irra deddeebiidhaan torban darbeessa akkuma gabaasaa turre. Egaa korri kun taasifamuu qabaa fi ta'u irratti garee lamatu ture. Gareen Dr. Dabratsiyoon korri kun taasifamuu qabaa. Dhaabichi rakkoo keessa jira jedhu. Obbo Geetaachoo Raddaa immoo korichi akkaataan itti taasifamuuf jedhus seeraan hordofne. Otoo ta'ames immoo waan ijoo rakkoo hawaasa keessa jiru fuulduratti isin xiyyeeffatu dhimma aangoo qofaan mari'atu jedhanii qeeqaniit irraa kan hafanii. Egaa kun osoo kanaan deemaatu jiruuti korri kun kan taasifame. Guyyaa sanbataa dhaabii TPLF ibsa baaseen obbo Geetaachoo Raddaa miseensuma qofaa taane akka turan garuu hooggansa yookiin immoo itti gaafatama kana dura qabaniin akka itti fufne ibseera. Eegasii booda obbo Geetaachoo Raddaa dubbii taasisaniin bulchiinsa yeroo harkaa aangoo butuuf yaaliin taasifamaa jira jechuun dubbataniiru. Akkasumas immoo torban darbee keessa guyyoota muraasaaf ayyoolee wajjin marii taasisaa turan obbo Geetaachoo Raddaa guyyaa dilbataa immoo TPLF baraaruu jechuudhaan kora biraa taa'aa turanii. Egaa haala kana keessa otoo jiruuti murteen har'aa yookiin immoo korri TPLF xumuramuu kan labsame. Tole gaaffii koo xumuraateen dhimma kana ilaalchisee humnoonni Tigraay ejjennoon isaanii maali laata? Ammatti kan jedhanii dubbachuun nama dhiba. Garuu ajajootni isaanii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessa itti gaafatama qabu. Obbo Geetaachoon immoo booda kan akka dubbatanitti taanaan humnoota Tigraay kan komii qaban kan waraanatti hirmaatan eenyutti akka hin caalsifanne gartuu tokkotti akka hin gorre jedhanii dhaamsa dabarsaniiru. Odeeffannoo bal'aan biraan geesseef ammayyuu galatoome. Ulfaadhu. Gaan hanga birmadummaa Somaaliyaa kabajuutti marii waliin hin teenyuu jedhan pirezidantiin biyyattii Hassan Sheekh Mohaammed. Bulchaan Somaaliyaa mariin marsaa lammataa Tarkiitti taasifame kan hin milkoofne sababii Itiyoophiyaan birmadummaa keenya kabajuu dhabdee fi jechuudhaan himataniiru. Dubbiin isaanii kunis guyyaa sanbataa miidiyaa biyyaalessaa biyyattii irratti dhaga'ame. Waliigaltee Itiyoophiyaan bulchiinsa Somaalilaandi kan Somaaliyaan qaama kiyyaa jettu wajjiniin taasisteen biyya ollaa Itiyoophiyaa kan taate Somaaliyaa waliin walitti shibuuseera. Somaaliyaan waliigaltee Itiyoophiyaan raawwatte birmadummaa kiyya sarbeeraa akka weerara waraanaattiin ilaalaa jechuun ibsiti. Dhibdeen biyyoota lamaanii akka furamu Tarkiin jaarsummaan qooda fudhataa jirti.
Mariin marsaa lammataa torban tokkoon dura taasifame walii galtee malee xumurameera. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Bulchaan Somaaliyaa dubbii isaaniin Itoophiyaan birmadummaa Somaaliyaa fudhataa hin jirtu kun hanga itti fufetti homaa irratti hin mari'annu jedhaniiru. Hassan Sheikh Mohammad marii marsaa jalqabaa boodas Itoophiyaatu mariin akka ijaan godhanne danqe ejjennoo ishees hin geeddaranne jedhanii turan. Marii marsaa lammataa torban dura xumurame irratti ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fiidaan ibsa kennaniin yaadota marii gaariin irratti walitti dhiyaachuun waan jiruuf adeemsa marii irratti fooyya'insi gaariin jira jechuun dubbatan. Durumaa xiyyeeffannoon ijoo marsaa lammataa Itoophiyaan osoo birmadummaa Somaaliyaatti hin bu'in karaa ittiin karra galaanaa argachuu dandeessu barbaadu irratti xiyyeeffata. Mariin eegaluu duras ministeerri dhimma alaa Turkii Finfinnee dhaqanii ministeera muummee Abiy waliin mari'ataniiru. Pirezidaantiin Turkiis bulchitoota biyyoota lamaanii waliin bilbilaan dubbataniiru. Mariin marsaa sadaffaa ji'a booda beellamni qabameef kuni taasifamuu dura pirezidaantiin Somaaliyaa dubbii miidiyaa biyyattiitti taasisaniin garuu Itoophiyaa himatani. Itoophiyaan birmadummaa Somaaliyaa fi biyya walabaa of dandeesse ta'uu ishee amantee fudhachuuf hayyamamtuu miti. Kuni hanga sirreeffamutti dhimma ulaa galaanas ta'e dhimma kamuu irratti hin mari'annu. Sababni isaas kun seera addunyaa kan cabsuudha jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti gama Itoophiyaatiin wanti jedhame hin jiru. Kana dura garuu ministeera muummee Abiy Ahimad Itoophiyaan jaarsummaa biyyoota kaaniin mari'achuurra kallattiin mariif qophii akka taate ibsitee turte. Boodammoo akka gabaafame taanaan michuu biyyoota lamaanii kan taate Turkiin akka gidduu seentu kan gaafatan bulchaa Itoophiyaadha. Itoophiyaan ulaa galaanaa barbaacha bulchiinsa Somaalilaandii waliin waliigaltee raawwachuun ishee Somaaliyaa waliin akka walitti buusetti jira. Mariin Turkiitti deemaa jiru kanaan bulchiinsi beekamtii addunyaa hin qabne Somaalilaan itti dhiyeenyaan hordofaa jirti. Miira Sinjeequu mala. Murteen namicha daa'ima ganna 7 gudeedee ajjeese irratti murtaa'e Itoophiyaatti dheekkamsa guddaa kaaseera. Ajjeechaan kun baatii darbe adoolessa bultii 25 ganama sa'aatii 3tti naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti mudate. Namichi badii kanaan yakkamaa ta'e immoo obbo Geetannat baay'ee jedhama. Nama mana isaaniif kireessedha. Haati mucaa kanaa aadde Abaaqallash Adaabbaa akka himanitti haadha warraa nama kanaa waliin durbiidha. Erga murteen waggaa 25tti muramee oliyyatee booda dhimmi isaa gurra namoota hedduu ga'eera. Hanga yoonaa namoonni 200 ol murtii irratti darbe akka deebi'ee ilaalamu intarneetii gubbaatti iyyataniiru. Mee duraan haala mudate akka nutti himan haadha daa'ima kanaa aadde Abaaqallash gaafanneerra. Imimmaan lolaasaa nutti dubbatan. እሱም ብዙ ስራ አይሰራም ደላላ ነው ብዙ ጊዜ ቤት ነው የሚውለው እንዳንን በማለት 2 ዓመት እዛ ቤት ተቀምጫለሁ inni dallaalaadha yeroo baay'ee hojii hin hojjetu mana oola mana isaanii keessa waggaa 2 kireeffadhee jiraadheera takkaa waan kun mudata jedhee garuu eegee hin beeku daa'ima bareedduudha yeroo hunda yeroon uffata ishee bareechee uffisu intala kana akkana hin uffisiinii naan jedha inni abbaa ijoollee 3ti daa'ima waggaa 7 hiriyyaa mucaa koo taates qaba haati warraa isaa immoo anaaf durbiidha waliin baranneeyyuu ani narsiidha torbanitti guyyaa tokkoon mana oola hospitaala 2 keessaan hojjedha akka tasaa ta'ee gaafas immoo manan bule inumaa barfadhee mana waan hin galeef ganamaan daa'ima koo kanatu hirribaa na kaase ciree waliin nyaannee dhungadheenii sa'aatii 2tti gara biiroon seene osoo kutaa wal'aansa baqaqsanii hodhuu keessa jiruuti kan natti bilbilame yeroo biraa bilbila kiyya nan cufa tureeyyuu ogeessi biraa bilbila sagalee guddaarra kaa'ee yeroo natti dabarsu heevan dhukkubsatteetti dafii dhaqqabii naan jedhan isheen qufaa malee dhukkubsattee hin beektuyyuu narsiin biraa bakka kiyya bu'ee fiigaa mana yoon ga'u namni biraa tokkollee mana hin turre inni qofaasaa mana jira geechu mucaan kiyya maal taate jedheen isa gaafadhe haayi qofa naan jedhe ni hollata harkasaa takkaa kiisisaa keessa kaa'a takkaa baasa homaan dubbatu boodarra hospitaalatti geessaniin arge karaa lamaan haala suukaneessaan gudeedamteetti akka hin baramne ishee dhiqeera lafa kufteetti miidhamtee akka jedhamu immoo miila ishee miillaacciin kukkuteera akka isheen iyyitee hin boonye immoo afaan isheetti ashawaa naqeera. ወርቃን የደማችን ቢባል እና አፏ ውስጥ አሸዋ ተሞልቷል እንዳስጮህ Murtee irratti darbeen qaamoleen garaagaraa mufii ibsaniiru. Waldaan dubartoota ogeeyyii seeraa Itoophiyaa ibsa baaseen murtoon darbe xiqqaadhaa jedheera. Ajjeechaan miti qofaan isaa hidhaa umurii guutuu yookiin immoo murtii du'aa adabsiisa ture jechuun balaaleffate. Abbaan warraa isaanii sababii lola Tigraayin hidhamee ture. Eegasii magaalaa Bahar Daar gadhiisee deeme. Sana booda haati daa'ima kanaa qofaa osoo guddisaniiti. Kun daa'ima irratti kan mudate. Erga dhimmicha mana murtii geessanii booda doorsisni irra ga'aa akka ture BBC'tti himaniiru. Haqni hin jiru ani haqa kanan eegu waaqayyo irraati waggaa 25 moo
sanuu ciisee otoo qallabamuu heevan kiyya dhabeera. Amma lubbuu maalan qaba? Ijoolleen keenya mana keessatti yoo nagaa hin taane eessatti nagaa argatu? Moo hojii dhiisnee guyyaa guutuu waliin ooluu qabna? Akkamiin isaan soorraree? Amma Finfinnee jirra, sodaa keessa jirra. Maatiin namichaa nu doorsisaniiru. Beenyaa siif kenninaa naan jedhani. Akkan tole hin jenne gaafa hubatan obbolaan isaa warra harka dheeratanidha. Yaalii ajjeechaan irratti raawwatan. Waan barbaaddu siif kenninaa maalitti seera bira deemtee jedhanii na doorsisu. Namicha kana akka obboleessaatti baay'een isa kabaja ture. Osoo mallee waxii handaaqqoo hojjennee otoo isa waamiin hin nyaannu ture. Dhirsi obboleettii obboleessuma safara sanatti inni waan sodaatamuuf dallaadhuma sanayyuu nageenya ijoollee kiyyaaf jedheen kireeffadhe. Akka BBC'n odeeffatetti namichi yakkamaa ta'uun irratti murtaa'ee ture yeroo hidhattoonni faannoo magaalaa Bahar Daaritti aleellaa raawwatan mana hidhaatiin miliqee ture. Eegasii qawwee qabatee haadha mucaa barbaadaa ture. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa aadde Ergoogee Tasfaayee yakka daa'imman irratti raawwate nameenyaan qabu jechuudhaan dhimma kana qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin itti dhiyeenyaan akka hordofan ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa nuuf galchaa jennaa yakki kun kan raawwatame baatii darbe otoo hin taane waggaa darbe.